Anaa miti namni ati arrabsitu. Mucaan kun wallaanamu jira. Dhukkubsatu jira. Waa'ee dhukkubni isaa si yaachisuu dhabeeti. Obboleessa kiyya. Waa'een arraba kiyyaa sitti mi'aayame. Anaaf iddoo ati jirtu nduufa baraaree ninduufa baraaree ati nuti kottu binseeganii anaatti fakkaatu hin qabu. Walitti dhufnaa jechuudha. Akka mana hara walitti baana naafeti. Garuu aaneen anaa fi si'achittis numa wallaanama. Obboleettiin isaallee itti dhuftee jirti. Atillee garuu deebitee na arrabsite. Anaa fi gadaallee arraba nu dhedheereessite. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota YouTube chaanala Arafeetuuf jirra jirtu. Maal qabatanii dhuftanii jechuun keessan hafan qabu waan ta'eef arra khilleetu maal haasa'u jira jechuun kaleessa viidiyoonni kaleessa gadhiise keessatti. Obboleessa kiyya khillee waan akkanaa kana haasa'uu dhiise obboleessa kiyya. Wanti ati haasa'u jiru kun waan namallee hin baafne. Dhugaadha anaa fi atii fi aanee jaalalaallee ijoollee biyya takkaati. Ijoollee ganda takkaati jechuudha. Garuu obboleessa kiyya waan akkanaa sirraa hin eenye. Achirratti gowwaa minnaan jechuu osoo hin taane ani nama sibirallee dhufee dheengadda viidiyoo dheengaddaa keessatti wajjiin teenyee haasoyne akkaataa aanee itti wallaannurra jirra malee akka itti wallollee wal dhabnurra hin jirru. Nageenyi kun gaariidha obboleessa kiyya. Nagani barbaadda taanaan adabadhuutii taa'e. Jecha namaan hin jiin jechi gowwaa jiru. Sillee ilaallatu hin ta'a. Atillee tarii gowwaa ta'u hin ta'e. Obboleessa kiyya waan akkanaa tana. Bira narraa kuti. Ani akka nama tokkootti aanee biran dhaabbadha jeetii yaada malee. Ni wallaana jeetii yaada malee. Silaa arra obboleessa kiyya ta'e sillee mucaan kun aaneen kun anaaf inni ijoollee biyyaati. Garuu obboleessa rabbiiti. Akka ati itti yaadde ani hin yaadu. Akkana yaadutti waan obboleessa kee ta'eef waan akkana haasofta. Anaafillee obboleessa rabbiiti obboleessa kiyya. Dhuguma silaa anaaf obboleessa rabbii ta'uu baatte dheengadda dhaqee ilaalee waa'ee miyyoollee haasoyne hamaa tokkollee hin haasoyne waa'ee miyyoollee waa'ee miciyyoodha. Biraallee deemutti hin jirtu jennee dubbanne malee waan biraa takkallee akka dubbanne hin qabnu. Biyya namaa jirra obboleessa kiyya. Waan biraa takkallee tani dubbanne hin qabnu. Adabadhuu taa'ifirraa. Yoo teessee firraa taa'e yoo taa'uu baatte immoo akkatti teessifnu ni beekna nuti ofirraa. Miyyoon ijoollee biyyaati biyyaa haatee dhuftee jennee dubbanne malee amma lafaa kee aaneen haa fuudhu hin jenne rabbiin irraa haa dhaabu aanillee rabbii haa fayyisu ilma adeera keetii kanallee rabbiin haa fayyisu jechuudha. Obboleettii isaatii wajjillee teenyee anaa fi gadaashoo illeen waan hedduu tokko haasofne jechuudha. Waan hedduu tokko akkaataa inni itti fayyu akkaataa inni itti hammeessitan isin itti hammeessee isinii namni waan akkanaa godhe teessanii loltan nama dubbii barbaaddan firraa taa'e obboleessa kiyya yoo firraa teessi yoo firraa taa'uu baatte immoo firraa si dhorkina nuti awwaata akkanan gootu na dhaadatte naaf inni wal agarraa jetta annaanna wal agartus waata akkanan gootu morma narraa murtu jechuudha. Annamasii miti abbaa akkanatti na dhaadachuu kee kana. Na arrabsuu keessamtuu na aarsee irrallee viidiyoo isin qabadhee dhufe hordoftoota keenya miira keessa galeetiin jira. Gurbaan killee jettan kun jechuudha. Aaneedhaaf inni ilmaan adeeraniiti. Ani immoo ijoollee ganda isaaniiti. Akka aanee wallaanamu anis darbuu dhiiftu dhiisi obboleessa kiyya. Yoo dhiifte dhiisi. Yoo an akkanaa kana dhiisuu baatte immoo fayyaa mucaatiif hin deemtu jechuudha. Namni tokko irraa dhukkubu akkaataa inni san itti wallaanamu. Akkaataa inni itti dawaa argatu. Akkaataa gartee inni itti fayyaa asaa argachaa deemu barbaada malee nama tokko jecha jetteeni tiimiti jechuudha. Ayyoo na feete bakka feetetti illee wal agarra. Bakka feetetti illee wal agarra. Ansii miti si duubaan dhufee aanee laalee deema jechuudha. Obboleessa kiyya anaafati walitti deebina. Hamma garuu aanee wallaanamee fayyaa isaa qulqulluu isaa ta duraanii san amma dheengaddallee gartanii jirtanii hordoftoota kabajamtoota keenya geessineeti jechuudha. Sheekha bira geessinee akka inni itti wallaanamu fala san barbaadu jira. Ammallee garuu mucaa kun itti deebitee itti hammaattee jirti. Haalaan itti hammaattee jirti. Obboleessi isaa kun garuu waan saniirra hin jiru. Mucaa kana jechuudha.
nuti mustashfaa hospitaala geessinee erga inni gaaraa galellee miilli tokko fayyuu dide miila qilleensaa tudhee obboleeyyan kiyya du'aa'ii godhaafiidha. Du'aa'ii haalaan godhaafi mucaa kana miilli qilleensi dheeti jiruun qabu miilli hunuu tokkoon sossoo haalaan dhukkubaa jira jechuudha. Garuu inni deebi'ee akkaataa ittiin arrabsu yaada. Namni tokko nama isaa wallaaneeti dawaa itti godhee nyaachisee obaasee jechuudha. Haala hunda ta'eefi hara wallaansa namatti deema malee gara arraba namatti hin deemu. Anii fi ati akka nama tokkotti wal ijaa fi ijatti wal agarree wajjinaa soonaa jechuudha. Killeetuuf jettan kana an isii dhiisuun ta'u guyyaa tokko rabbi waliin nu fida. Dheengaddallee viidiyoo dheengaddaa keessatti anaa fi gadaa showuu osoo nuti waan haasaa nagaa haasaa akkati hubattuuf si haasoine loltee obboleessa kiyya balaa nutti buufte ani akkana isin hin taane yaa mucaan kun gadaa showuu jechuun nama jechuudha. Aanee biratti argamee wallaansa isaatiin jetta dawaadhaan jetta hara sheekaatiin deemu jetta wanni takkallee nu irraa nafin jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkanaan isiniin jaa garuu Killeetoob ija biraatiin ija diinummaatiin na laalee hama akkanaa kana narratti yaaduun an baay'ee tokko na yaachise. Anaaf innilleen yeroo dheeraadhaaf waliin turre nuti ijoollee ganda tokkooti. Aanee garuu rabbiin haa fayyisu rabbiin guddaan haa fayyisu. An hamma inni fayyuullee jeetiin Killeetuuf wajjin dubbii hin godhuu jee viidiyoonni kalee gadhiise keessatti mee dhaggeeffadha hordoftoota hin. An fiduullee hin fedhu abadanuma fiduu hin fedhu jechuudha asirratti isallee haasofsiisuu hin fedhu. Naaf inni garuu guyyaa rabbii wal nu garsiise walumaaf gatteenya inshaallah wal harkaan achitti jechuudha. Waa takka rakkoo hin qabu wal hubanna jechuudha. Akkasii jechuudha nuti akkaataa inni itti fayyu akkaataa inni itti wallaanamu dawaa inni nyaachuu qabu nyaata inni nyaachuu qabu nyaata filatamaa kana barbaannee aanee nyaachifnee akka itti wallaanamu irra jira. Garuu inni asiin dhufee na arrabsee jechuudha. Na arrabsee jecha hedduudha naan jee mucaan kun miilli kun jiruu hin qabu. Miilli kun jiruu takka hin qabu dhukkubsatu jira nama dhukkubsatuudha jiru nama baay'eetti hammaatee jiru jechuudha. Nuti kun biyya namaa jirra. Namni biyya namaa jiru sii galee namni biyya namaa jiru waan akkanaa kana jecha waliin jechuu dhiisiiti. Wal jabeeffatee haala wallaansaa yaalee waan itti wallaanu barbaaddate maallaqallee ha jiru wali qabee jechuudha. Wallaansatti deema. Garuu inni asiin dhufee duubaan jechuun waan akkanaa tana haasaa jechuudha. Nuti an isaaf bakka akkanaa tana hin kennu. Maaliif hin kennineef hamma aanee wallaanamu waan tokkollee hin dubbadhu. Inni ammoo waan fedhellee haa godhu waan fedhellee haa naan jedhu. Anaaf inni wal harkaan erga aanee wallaanamee inshaallah qulqullaa'ee fayyaan isaa jahanu fayyaa isaa guutuu deebitee boodaa jechuudha. Garuu namni wallaansa namaarra jiru waan akkanaa namaan jechuu dhiisiiti. Jecha namaan jechuu dhiisiiti. Akkaataa itti wallaanamu akkaataa ittiin rakkoo tana keessaa baanu. Biyya namaa jira malee an nama dhufee irratti si fuudhee jechuudha. Mana hidhaa dachii jala siidhu. Garuu rabbi sodaa. Mush ilma namaa sodaachuu miti. Rabbi sodaadhaaf hin si dhiisan. Ni beeyta. Waan an ta'eef na ni beeyta. Waan an ta'e na beeyta. Waan ta'eef waan akkanaa kana ofirraa dhiise Killeetoob. Amma jechuun hordoftoota keenya aanee jaalalaa qilleensi dhaheeti mana haakimaatiin jiran jechuudha. Mana haakimaatiin namni nama jiru namni nama tokko wallaanu jiru yaa'ii waliin kadhatu. Dheengaddallee koomantiinillee namni biyyaa illee dawwalanii isin walitti hin dubbatinaa isin waliin nyaatinaadhaa isin dubbii walirraa dhiisaadhaa akka aaneen fayyu yoo feetanii jedhanii namni koomantiidhaan karaa keessaatiin nu barreessanii nu dawwalanii bilbilaatiin karaa keessaatiin illee wajjin haasa'u ture nama hedduutu atilleen irraa usii hin dubbatinii ati wajjin naan jedhanii turan jechuudha.
hayyee tolee irraa hin usaa inni immoo akkanan arrabsine akka jecha naan hin jenne jeeniitiin dhiisee jechuun malee silaa nama inni arra waanaan jedhu miti. Nama jecha tokko inni jedhuuni miti. Ani akka mataa kiyyatti sabboonaadha. Dhuguma innilleen sabboonaadha garuu sabboonummaa tahee an sabboonummaa jejeetii yaade malee waan jecha akkanaa naan jedhuun seene. Oromootiyye boo'ichi dhiiraa wayiwaachuudha. Boo'ichi dhiiraa wayiwaachuudha. Killee hanqa wayiwaadhee tana siin garsiisuu ta'a. Anna kabajjaa nama jecha naan jedhuu je'eetuu yaadee hin turre jechuudha. Jecha asirratti naan ja'a je'ee yaadee hin beeku jechuudha sammuu xiyya keetti. Yeengaddallee kani inni akkasitti afaaniin nutti jarjere jechuudha. Nuti jalaa qaqqallaaleessine wajjumaan dubbanneetuma khalaas dubbiin akkana takka lamatti ibsa goonee fi dhiifne jechuudha. Garuu inni irra deebi'ee na arrabsee jecha naan je'e waa takka narraa hiisuu hin danda'u. Anillee waan hin dhiisuuf hin qaba. Namni gandaa tokko osoo biyya namaa jiranii osoo namni irra dhukkubsatu yoo waan akkanaa kana godhe yoo miidhaa akkana tun roorroodha. Roorroo gartee namni si hin beekne. Roorroo namni si hin beekne. Haasii taatu illee haasii taatu. Garuu biyya jijjiiranne malee aadaan jijjiiranne beekadhu. Tana lubbuu teetitti biyya jijjiiranne malee aadaa hin jijjiiranne jechuun nuti. Biyya namaa jiraannus harkaan keenya hin hafu. Dheengaddaniin dubbisaa hojeetiin mana isaatti dhaqee hin jiruu naan jedhan. Hin jiruu mana hin jiruu yaaduma isaatu jechuudha. An ol beet akkana naan jee hin yaadne. Nama gandaatii dhaqeetiin dubbisee salaamee bira dabra jeetiin akkasitti itti maqee mana hin jiruu naan jedhan. Garuu baga jazaan kiyyaasiin naa deebi'eemi rakkoo wajjiin keessa dabarellee ni beeyta. Ni beeyta jechuudha. Wallaalteetii miti. Namni biyya takkaa Oromoon uleen lafeen naman cabsitu jette. Uleen lafee naman cabsitu. Garuu jechi lafee nama cabsa. Lafee nama tuqaa jechuudha. Ilmi namaa tokko gaafa akkanumatti lafaa ka'ee waasiin jiru. Haati waan biraa yaaduuf jirtu. Haati waan biraa qabduuf yaada biraa qabduuf yaada biraa burqisiifte jechuudha. Waan bareedaa haati harkaa qabduuf haala ittiin jiraatan, haala ittiin mucaa kan oolaanan, haala ittiin gartee waan rakkoo hedduu keessa waan hedduu nama qunnamu jechuudha. Ilmi namaa kun saayikooloojii namaa kun garagaratti yaada akka akkatti yaada jechuudha. Akkinan itti yaadee fi jechuu jiruu fi hojiin irra gochaan godhu jiruu fi akka inni itti yaadee na arrabsee nama biyya takkaati naaf inni huni rakkoo hedduu keessa wajjiin dabarre garuu deebi'ee namuma yaadaan si deeggaru jiru waa hundaan si deeggaru jiru waa hunda si godhu jiru gizee dhuftee jecha jetteen wal agarraa jaabar. Ani ifatti wal agarru waa takka nan gootu niin beeka kan eega rabbiiti. Garuu ani baay'ee takka na aarsee viidiyoollee na waraabsise jecha ati gartee arafeetu waluma agarraa dudubbateetuma dhiisee ati ammoo ija maleedhaan na laaltee jettee hanga akkasitti loltee wal agarraa anis dhiiraa atis dhiiraa atis dhiiraa anis dhiiraa ija diinaatiin na laalteeti. Ani ija diinaa takka ani isan laalle. Mucaan kun hiriyaadhaa wajjin guddanne ija diinaa takka isaa hin qabu. Garuu silaan ija diinummaa sii qabaadhe guyyaa duruu ol garree wajjin haasofnu san gaafa san waliin si garsiisa jechuudha ija diinummaa san. Ani garuu diinummaa takka siin qabu. Nagaan jiraachuu hafee taate nagaan jiraadhu. Yoommoo nagaan jiraachuu ha jibbitu taate nageenya kanallee si bira guunnee si garsiifne. Nagaa sitti deebifne jechuudha. Garuu akkanumaan kaatee jecha namaan hin jiin obboleessa kiyya. Dhaamsiin sii qabu kana. Jecha tokkollee namaan hin jiin. Anaa miti alaaqaa namalee ta'ellee qaama namaleellee jechuun hin qabdu. Ilmi namaa tokko jecha namaan hin jiru. Keessattuu ilma dhiiraarraa qaanyi.
wal agarraa yookaan anumaa situmaa yookaan sumaan natumaa yoon situmee waa'ee maal fidde wanni fidduu takka hin jirtu jechuudha. Tumamuun waan duraan jiraati. Garuu akkasitti dhaadattee natti dhaadattee waluma agarraa tana duraa wajji jirra maaliif mee wauma takka irratti jechuudha. Rakkoo hedduu wajji keessa wajjin dabarre ni beeyta. Amma hanqa aanee wallaanamutti hanqa aanee wallaanamutti obboleessa kiyyoonni kanaa hun sirraan barbaachisu. Gocha akkanaa kana hin hojjetin. Jechallee namaan hin jiin. Aniif ati jechuudha. Wal harkuun keenya hin hafu. Ijji nama baasaa boora gaafuma tokko waliin nama fiddi. Waluma harkaa jechuu ilmi namaa kun. Wal agarra garuu ta'ee gaafaati. Ati habiyyatiyyaa akkana haasoytu. Diinni kiyyafaan gaafa na arke maal naan ja'a? Maalii jechuudha? Roorroo akkanaa tan ija diinummaa takkaan sin laalle obboleessa kiyya. Firraa dhiisi yaada akkanaa kana. Ansi yaadeetiin siin dubbisaa siin salaamaa hojii si bira dhufe malee silaas mana keetittuun goru jechuudha. Sigalee mana keetittuun goru. Garuu silaa hammeenya dila kana sirratti arke ansii hun dubbisu ture jechuudha. Garuu obboleessa kiyya waan akkanaa kanarraa if qusadhu. Ani waa'ee miyyoon aanee jecha biyyaa dhuftellee wanniin jeef namni tokko gaafa dhukkubsate miyyoon faayidaallee ni qabdiif amma obboleettiin itti dhufte malee duraan namni uffata irraa jiru namni nyaata kennuuf hin jiru jechuudha. Mucaan akkasiin ijoollee harkaa bahee gaara seenee jechuudha. Hanqammatti miilli qabbanti dhooytisan miilli dhukkubu jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanarraa jechuudha hilleen gaafa san ati natti dubbattee gaafa san naalloltee jeetuma natti xiyyeeffatee waan akkanaa kana dubbachuu jira. Ani obboleessa kiyya wanniin ayyaade miyyoon tun faayidaa hin dhabdu. Yoo fayyee wal jaalatanii wal fuudhanillee kanaaf jechuudha. Ani wanniin ani yaade waan akkasiitii jechuudha. Akka gartee rakkoon karaa takkaan nuti hun biyya takkaa rakkoon karaa takkaan hin dhufne mucaan nurra dhukkubsate kanaan ji'ee jechuudha. Rakkoon karaa takkaan illee nun qunnamne akka nyaanni isaa qophaa'ee fi wallaansi isaallee nuti illee jala deemne mush dubbii oli godhuu miti achirratti. Dubbii nuti isa gubbaa teenyee mataa isaa gubbaa teenyee dubbii oli godhuun hin barbaachisu jechuudha. Namni tokko dubbiin dubbuma fiddi. Hoggaanan dubbii takka dubbadhe maaliif je'ee obboleessa kiyya hunii je'ee narraa hubachuu qaba. Namni ganda takkaa jechuun ollaa jechuun duyda. Mucaa kana jechuun biyya namaa jirra. Yoo inni du'e rabbi ittiin godhini yoo inni balaan takka irra geesse anaa ganda isaaniitti. Anaa manni keenyaaf akasaanii walitti aanu. Garuu isaan ilmaan adeeraniiti obboleeyyanii. Amma garuu obboleettiin saata garaa tokkollee dhuftee jirti. Innilleen obboleessama ilma adeeraa jechuun obboleessuma. Akkasii jechuudha. Ollaa tokko taane nama bishaan walirraa qicatu ibidda walirraa qabsiifatu beela'u beela walirraa bahu taanee gizee waan akkanaa jecha akkanaa kana naan jettu an waa takka sirraa hin ayine obboleessa kiyya. Anta dur wajji nyaanneetu na dura deddeema malee jecha siin je'uufii miti. Waan ati naan jechuu hordoftoonni illee baay'ee takka homantiidhaan na arrabsanii waan hunda naan jedhanii turan jechuu sababa keetiin. Sababa anaaf ati walii galuu dadhabneen jechuu. Jechi nama tokko yaanni namni tokko je'e maaliif je'ee je'amee dubbatamuu qaba. Bal'isanii yaaduu dhabuurraa inni san hunda naan je'e garuu an akka keetitti wallaalaa hin taane. Akka keetii wallaalaa hin taane silaa wallaalaa ta'e guyya saniin dhukkee sirraa kaasa jechuudha. Deebitee silaa jecha naan hin jettu jechuu barbaadeeti. Kanaaf baay'ee takka na aarsite baay'ee takka na mufachiifte. An arrallee borullee naafati ollaadha. Ollaan duyda akkuma jaan ollaadhaan ka'an. Hatta guyyaa qiyaamallee ollaa keetiin kaata. Kanaaf jechuudha hordoftoota keenya nuti anaa fi gadaa shoowilleen baay'ee takka jechuun nama siirii isatti godhee fi haadha manaa isaa itti gootee fi obboleessa haadha manaa isaallee mucaan isaa illee laalu jirtanii isin hordoftoota kabajamtoota keenya baay'ee rakkatu jira. Tolaan
ciisa dhabee jira. Garuu obboleettiidha katti godhe kajala deemee itti goosise isa. Mucaan san lubbuu isaatiin akka rakkachuu jira jechuudha. Hanqasitti jala deemne hanqa wallaansa isaatti ammallee jala jirra isiniin jaa. Garuu immoo hilleetuuf kana hunda irraanfatee gizee jecha naan jee ana mucaa ollaa isaa ana nama isa jabeessu ana nama inni jabeeffachuu qabu jechuudha. Jecha kana naan jee na arrabsee akkanatti lolaa jechuudha. Fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti. Garuu ana waa takka na godhuu hin danda'u. Arrallee burullee wanti sii galuu qabu. Tokkoo fi tokko jechuun waa takka waa wal godhuu hin qabu. Garuu lama yoo itti dabalame miidhaa walirra fiduu danda'a namni hundi. Garuu haqa ollummaa, haqa gandummaa, ansallaaleetiin inumaa hin dubbadhuu jee dubbiin keessa jirtullee akkumaan aaree jiruttiin dhiisee jira. Hanqa waan irra geenye walumaan laallutti hordoftoota kabajamtoota yuutuuba chaanala Arafeetuub nu faana turan afeerraa keenya waan anaa fi hilleen waliirraan gahuu teenyu rabbii tokkicha bichaa beeka. Garuu waan inni jecha kana naan jeen taasuma hin dhiisu jechuunis. Kanaaf hamma viidiyoo biraa qabannee isinitti dhufnutti nagaan nu turaa.